Baga jiraatanii as geetan isiniin jechaatiin kabajaaf jaalalli hawwiin isiniif qabu qilleensa irraan balali'ee biyyoota jirtan keessanitti isin bira haa qubatu isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanas qophii addaa qabadhee gama keessan dhufee isin bashannansiisee isin bohaarsa kan jiru hanga xumura qophii kiyaatiin wajjin turan affeerraa kootii aan qopheessaan qophii kana Rashiid Usuuti. Nama lama jira isaan kunniin hiriyoota akkana wajjin jedhaatiin deemanii maal injeeyitaniire dubbii nama dinqisiisuu fi kan nama ajaa'ibu qabadhee gama keessan dhufe. Tokkotu wajjin deemaniiti hiriyaa ajaa'ibaati garuu intala takkaan argeetiin akkana jeetiin hiriyaa isaa kanattiin dhaamsa hime. Yaa booje niin argee intala jennaan tabira kutanii miti barjee akkam jirti jee fuula ishii ilaaltu jee magaalaa beeka jeeni magaaluma bunaatii harkaan akoofte fakkaate jee. Ilkeesii taatu jee addeen nawaa cabbi maa beeke jeen rifeensa taatu obboleessa kiyya mudhiirraan dhangalaa'e akkana jiita jee yoo deemtu laalikaa akkanatiin deemtii barjee lafa guutuuf wayiin si gaafadhu jee gaafadhu waan feete bifa taatu magaala jeete jee osoo hullee jeete bareeda jee hulleen bifan jijjiiratu barjee magaala buna oguun jeetu bar ayyoon gadiin jee osoo jaarsaa yaadduu fi osoo jaalallee ofiiti yaaddu jee buna ni gubdii beeke jeen dhiisi dubbeentu dhugaa miti jee haya talamadaa hojje talamadaa obboleessa kee dhiisi gadi ilkee taatu jee cabbiidha jiite jee waan beeyne artifishaal illee nu keessa dhaabachuun ooltu jee haya badabuu jee rifeensa taatu bar aartee jira isaan itti qaxaltee jee obboleessa kee ata lafa kukkutu jeete waasi gaafadhu yogguu lafa kukkutu jee wallee waa laftiisii kukkutti naan taane atiin kun barjee mal'uudha jee aboo akkana naan jeetaa jee gaafii dhugaan si gaafadhe jee mee maraafuu jee ata manan baastu sirraa boqachuun dirqama kooti jee.